Akkam jirtan? Nagaa keessanii? Nagumaa jirtu? Fayyaadha. Maqaan keessan eenyu? Ayyalu. Ayyaluudha. Mana kiraa keessa jirtan? Akkam jireenyi kun? Jireenyi ulfaata. Bexaam itti daa'imni sin qabu. Eeshi. Nama qarqaaru. Daa'imman qabdan yooma? Uumaan qabu. Hindeenye? Amma eenyutu sin gargaara? Inni barakkachaa muka maal goonare? Maal hojjettan amma? Maal jedhu? Gifiitiin qabamu akka tillee akka hin jenne gifiitii. Sin dhukkubaa? Gifiitii akkanatti gajjee wayi malee oomishu jiru kana na qaba. Sin dhukkuba? Kana na qaba. Amma haala kamiin jiraachaa jirtarree maaltu sin gargaara? Mana kiraa maaltu sin irraa kafala? Ijoollee silaa hin qabu jettan? Firumatuyyuu wannu jedha amma simmoo na qarqaara. Akka ammaatti kun waggaadhaan kafallee kan. Mana kiraa isaa kaffalle? Manni kiraa meeqa? 500. 500 kaffaltanii jiyaan? Waggaa tokko amma isaa kaffallee jechuudha sin? Kaffallee. Rabbi isaa tolu immoo na qarqaara. Buna sinaa bitaa. Wanna rakka dheessu waan hundaa mana godha. Hojii homaa hojjechuu hin dandeessanii? Hojii homaa hojjechuu hin dandeenye bakka. Maal jedha wanni hojjennu dhabe. Wanni shimbiraan natti fakkaate. Eeshi. Isa immoo firaankiin dhabe. Deemee wanni hin jedhe ani gara xichuu kana. Isallee fudhachuu hin dadhabee. Maqaa. Baay'eedha qarshiisa? Qarshiin 500 ani. Birri 500? Amma waan ittiin qoricha isaa fudhattan birri 500 dhabdan? Hin qabu haala shunkurtiidha waan ittiin bitatu dhabee dheengadda. Shunkurtii takkitti nama kadhachuu dhaqanii na dhoowwatani. Shunkurtii takkitti kadhattanii sin dhoowwatan? Firfiriidha. Maali dhaabaniiti moo? Maal namni nama qarqaaru bara. Nama rabbi tole malee kun nama qarqaaru nama. Tolallee ta'ee tokko malee kun nama qarqaaru. Loomii damee fi asnaaquu isheetu jedhamu. Amma biyya alaa jiru ijoolleen kun nama rakkate biraan naa qaqqabsiisi jedhanii adaraa natti kennanidha. Kun birrii 6,000 ijoollee kana sirriitti eebbisa. Eebbisanillee. Rabbi si haa kennu. Nan eebbisa. Rabbi haa eebbisu. Rabbi guddaa naa eebbisa. Rabbi guddaa naa eebbisa. Waan hiyyeessaa haa eebbisu. Waan hojii sinaa jiraachisu. Jiraadha. Rabbi sinaa jiraachisu. Jiraadha. Ammallee akkuma akkamatti nama qarqaata rabbi sinii haa godhu. Rabbi sinii haa guutu. Waan ani Allah immoo rabbi itti sinii haa guutu. Mana kiraallee isinirraa baasaa. Qoricha jettanillee isin danda'a. Nan danda'a waan midhaanis waan immoo rakkattan ittiin guuttattu. Midhaan na shamatadha. Midhaan sin qabu. Xaafii garbuu midhaan. Kanallee amma qoricha yoo godhatta isinirraa baduu danda'a. Kanaafuu qoricha fudhadhaa. Mana yaalaas deemaa. Yeroo biraatti immoo dhufnee deebinee isin gaafanna. Waaqayyo siif haa ta'u. Ishi rabbi isinillee ani danda'e isin eebbisu rabbi si haa eebbisu abbo. Gammaddan. Bexaam ittiin gammada. Rabbi si haa gammachiisu. Ulfaadhu. Ulfaadhu ilma koo. Amiin. Ijoollee hin qabnu jettanii isinitti hin dhaga'amini. Kunoo Waaqayyo ijoollee godhee isin ergee jira. Isin gargaaru gara fuulduraattis. Waaqayyo siif haa ta'u. Homtuu isinitti hin dhaga'amin. Ishi naa jiraadhu kaas jiraadhu gooftaa. Rabbiin kiyya si wajjin haa jiraatu. Amiin amiin. Rabbi ijaa achi warra si jiru illee rabbi isaa wajjin haa jiraatu. Amiin amiin. Amiin amiin. Rabbi si haa jiraatu. Rabbi si haa jiraatu. Jiraadhu gaa gooftaa. Amiin.